Yarra caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu hordoftoota iddoo YouTube jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan hunduma keessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa magartuun inaaffaa guddaa inaaffaa manan jedhamneeni sababa lillii fi sababa abdiitiin guutamtee jirti jechuudha. Inni kunis eriyaa ishii tokko qabattee egaa viidiyoo yeroo ishii waraabdu argineerra. Inni kunis immoo lilliin fi abdiin adda bahuu akka qabanii akka waliif ta'uu hin qabne jechuudha. Akkuma beekamu immoo magartuu yeroo baay'ee abdiidhaan harka ishee keessa galfachuu kan ishee godhachuu fi isatti heerumuudha kan isheen barbaadu jechuudha. Egaa yeroo tadarbaniyyuu osoo ni kayyuun godhatiin osoo wanta seera gaa'elaayyuu hin guutiniyyuu osoo akka isheetii wajjiniin ciiftee isaaf ulfooftee itti tola jechuudha. Garuu immoo abdiin nama akkasii miti. Ilma Oromoo, ilma safuu beeku, ilma safeeffata beekudha jechuudha. Kanarraatiidhaan kan ka'e egaa isaanii hin dhufan jechuudha. Yeroo taa'anii jedhanitti lilliin mana galtee jirtidhanii lilliidhaan ni waamanii. Lilliidhaan yeroo waamanii jedhanitti maaliif kanatti na waamtee jetteen jechuudha. Lilliin bareedduu qonjoo maalii haraggee minaamna jettee itti wakabu yeroo ishin jalqabdu duratti immoo har'aa kana naan jettu maaltu ta'ee maaltu dhalate jettee jechuudha. Mucayyoon suni yeroo kanatti sin jajee bakka yeroo darbee dogoggoreenanii yakkadha. Asumaanis immoo keessummaa faana wal barii intala Oromootidha jennaan ani namaan hin beekne namaan kaleessa hin beekne faana wal baruu hin barbaadu. Akkasumas immoo jechoota kaleessa naan hin jenne kaleessa kan nan jenne har'a kamittiidhaan na jajuu dandeesse maaltu ta'e maaltu dhufe jette jechuudha. Lilliin jechuudha yeroo kana keessatti bakka gaabbeera jette jechuudha. Magartuun silaa tooftaa hojii hojjechaa jiru jechuudha. Kana irratti egaa kana booddee lafa irrafiini lafa wanti raftuuf hin jiru eriyaan koo magartuu jedha jechuudha. Eriyaan koo kunis immoo nu faana jirti maqaashii dhoftettanii maqaashiin beeku malee siniin jedha. Eriyaan koo kunis immoo nu faana jiraatti sadii taanii asumarra bullaa lafa hin bultu kana booddee jettee jechuudha. Kanarratti ani hanga yoona lafumadha kana nani buluu kanaafiyyuu har'a maaltu ta'e maaltu uumame jette jechuudha. Yeroo kanatti bakka isheen maaliif akkas taata kootu taa'i minaamna jennaan mucayyoon taa'uu diddee taa'uu yeroo isheen diddutti taa'e jedhaniini jechuudha. Baay'eetti haasawaa itti odeessaa turan jechuudha. Mucayyoon garuu dhaga'uusaa hin nanne. Gidduu kanatti gooddanyaan sun yookiin immoo hiriyaanii magartuu sun jechuudha kaatee taa'isiin jenneerraa taa'ii gaafa isheen jettuuni ni teesse jechuudha. Yeroo isheen teessee jettu keessatti maqaa keetti madhu jennaani ani maqaa koo himachuun barbaadu. Maqaan koo maalidha kan isiniif godhu kaleessa kaniidhaani haala kanadhaan natti naasofne har'a maaliif akkatti natti haasoftu jettee ammas yeroo isheen akkas jettuunitti baay'ee taasawaan jechuudha. Baay'ee waliidhaaf galanii mucayyoon garuu san dhaga'uu hin dandeenye jechuudha. Yaada san irratti hirmaachuu hin barbaanne. Kana irratti waan hundumayyuu erga hubattee booddee erga haalli isaanii ishiidhaaf galuu diddee booddee jechuudha. Kani isaanii itti iyyanii jedhaniis itti wacanii jedhaniis homaayyuu sababiin isaa immoo kana dura magartuun akka isheen kaameraa keessee argitaniittu jechuudha. Obboleettidha jedhiini kanaafiyyuu jaalalleedha anii fi abdiin jettee akka tasaallee akka abdiitti naasofne jedheeni gorsaasa ture fa'i riyaashee kanatti himaa turteetti jechuudha. Kanarratti mucayyoon ol kaatee jechuudha mana kana keessaa yoo barbaade yoo bayyuu abdiin nama bakkee biraattiyyuu mana kireeffachiisee na jiraachisuu danda'udha. Nama waan hundumaa naa gochuu danda'udha jettee itti cabsitee biraa baate jechuudha. Yeroo kanatti akka jettee jechuudha nama agartuuni akkam godhatte akkam haasofti jette jechuudha. Achi booddee waliin taa'anii mari'achuu jalqaban jechuudha. Obbolaan yookiin hiriyaan magartuu fi magartuun jechuudha. Yeroo isaanii waliin mari'achuu jalqaban keessatti akkana goona jedhanii jetteen jechuudha. Hiriyaan magartuu yeroo abdiin mana seenu ati natti himtaa ani immoo abdii biraan dhaqaa osuma isheen argitu osuma isheen mana jirtuuni
abdiitti harka maradhee sin jaaladhan jedhaanii nan dhungadhaanii. Isheen immoo yeroo sana maaliif dhungattaa maaliifidha jetti. Yeroo kanatti ofiin wal jibbanii adda wal baasu. Karaan ittiin adda wal baasu anatu adda wal baasa. Dhuguma abdii fi ishiin waliin hin jiraatanii hin nyaatan masoobii tokkorraa waliin jedhanii jechuudha. Sanarraan kan ka'e magartuun gammachuu guddina ol kaatee dhungattee jechuudha. Hiriyaashii sana jechuudha. Mi'aanii kan hin jedhu mana heenyutu inaaffaadhaan ijaarame, mana heenyutu yookiin immoo gaa'ela heenyutu inaaffaan ijaarame. Har'a magartuun abdii argachuudhaaf kan ishiin dhamaatu akkuma kaleessa dubbachaa turte, akkuma baroota darban dubbachaa turte qabeenya isaatiidhaaf jechuudha. Dirama baay'ee barreessee qaba jettee dubbatteetti, qabeenya baay'ee qaba. Kanarraatti kan ka'e inaaffaadhaanii ergamee nan dhufe jettee waan kootti himtee turte jechuudha. Kana dura jechuudha gaafa waan koon gaafatte. Kanaaf iyyuu ishiin amma inaaffaa qabeenya abdii malee jaalala abdiiyyuu qabaatte osoo hin taane dhugumaan abdii faana gaa'ela dhaabbattee abdiidhaaf dhala godhattee jireenya dhugaa, jireenya amanamaa ta'e, jaalala amanamaa ta'e wajjiniin jiraachuuf miti jechuudha. Yeroo inni sabboontu faana tures argitaniitu wanta ture jechuun gaafa nama tokko jaalatan, gaafa nama tokko harka ofii keessa galfachuu yookiin immoo jireenya bareedaa ta'e wajjiniidhaan jiraachuudhaaf karoorfatanii kallattii qaba jechuudha. Wanti hundumti isaayyuu innis jaalala dhugaa onneerraa yoo ibseef, ishiinis jaalala dhugaa onneerraa yoo ibsiteef akkasittiidhaan waliin jiraachuun, waliin dubbachuun, waliin dabarsuun hin danda'ama. Sana ta'uu baannaan garuu dirqamaan hojii aminaan xiiqiidhaan harka keessa nama galfatanii boruun jireenya jiraachuu hin danda'an. Maaliif innis gaa'ela dhaabbatee hin diige, ishiinis gaa'ela dhaabbattee hin diigde jedhamuu fi jireenyi namaa gargar hiramurraatiin kan hafe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf osoo magartuun jireenya abdii kanarraa buute baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'een mana kan hin jedhamne, ilma dhiiraa kutataa, namaaf yaadu, nama faana jaalala qabu, tokkummaa qabu, iddoo garaagaraa irratti nama mul'achaa turedha. Wanta garaagaraa nama hojjechaa turedha abdiin jechuudha. Har'a garuu kana kososaroota jechuudha. Cannaqamtoota dubartootaa yookiin immoo shiirota jechuudha. Walitti iddoo ishiin walitti funaanamtee wal argattee kana dirqamaan ilma dhiiraa si fuudhu malee situ na fuudha osoo hin taane anatu si fuudha, harka of keessan si galfadha jettee dhamaatu. Kanaaf ajjiniidhaanii wal quunnamee jiraa rakkataa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee nama haarsa jechuudha. Amma kan inni mucayyoo kana yookiin immoo liillii kana abdii mana kana keessatti fiduu hin danda'eef xiiqii magartuu yookiin immoo hojii magartuutiin jechuudha. Maaliif kanarraan illee narraa buutii booda gaafa salachaate yookiin immoo gaafa anii fi ishii waliin jiraachuu yookiin immoo ishiinis mana kana keessa jiraachuu jalqabde dhiistee mana kana baatii jechuudha. Mucittiin sunis immoo xiqqoo ishii yaada abdii hin hubanne jechuudha. Yaada abdii hin hubanne dubartiidha waan ta'eef ishiinis inni wanni itti jechuudha, inni naaffite jechuudha. Kanarraan kan ka'e gaa'ii yeroo darbe baay'eetti gungumtee wal lolanii ishiin immoo viidiyoo irratti waraabde ammas immoo inaaffaadhaanii adda baasuu qabnaadhaan immoo isaan kun immoo dhufanii jechuudha. Tokkoon isaanii keessaa tokkoon isaanii sammuu qaban dubartoonni Yaman keessa jiranii dhugaa dubbachuuf muluun ishii jechuudha. Shiraan deemti jechuudha. Aminaan deemti jechuudha. Baay'ee ulfaataa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Isaan egaa ammayyuu isumaaf dhama'uu ammamiyyuu yoo ta'e ani dhuguma jechuun yeroo tokko abdiin humtiyyuu kutannoo hin qabaatu. Argitanittoo ta'e yeroo sabboontu faana hundoomiyyuu si faanarra caalayyuu magartuu fana naaf ayya fa'ii jedha jechuudha. Osoo irraa gargar bahee, osoo irraa fagaatee, osoo irraa siqee bakka jireenya mataa isaatii, hojii mataa isaatii hojjechuu jalqabee, aasaa ishee dhaquu baatee, bakkee ishee faana wal quunnamu sirumayyuu ga'uu baatee, qabeenya mana sana keessaas jedhus jireenya mana sana keessa hunduma isaa dhiisee irraa fagaatee
baay'ee bareedaan jedhan akka kootti jechuudha. Amma mucayyoo kanaan rakkina keessa galchanii akkasumas shira isaanii irratti hojjetanii akka ganaa ba'aan baachifne akka ganaa rakkoon biraa hin uumamne sodaachaa jirra jechuudha nuti. Kanaafiyyuu osoo wanti hundumti isaa iddootti deebi'ee baay'ee namatti tola isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyoo gaariidha waan hundumaafiyyuuti. Maammoo akkattiidhaan immoo jireenya siif hin ta'uu sitti nama agartuma akkatti hin dhamaata malee dadhabda malee akkattiin siif hin ta'u. Abdiinis immoo sirratti bareera jechuun akkati amina irratti hojjettu akkati dhiphistuun jireenya isaa sirratti bareera jechuudha gaayii. Malee jaalala dhugaa ta'e irraa miti, jaalala onnee keessaa miti jechuun inaaffarraatiin kan ka'edha. Kanati isaan kan kee godhachuudhaaf dhama'aa jirtu jechuudha. Isa kana dhameeyyuu maalumaafuu qiddoo yuutuubii kana sabskraayibii gochuudhaan doolii milikitii tuquudhaan koomentii gochuudhaan jajjabeessaa gara fuulduraatti adeemsisaa siniin jechuun jaaladhaa. Hordoftoota kiyya guddaan immoo sin kabaja. Eebbifamaa. Shaaloom. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.